Akkam jirtu kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Firiidam Miidiyaa Dambalii Gunguma Uummataa nageenyi keenya kabajaa bakkuma jirtanitti naa ga'u jedha. Onkoloolessa 6/2025 oduu guyyaa har'aatiif qindeeffanne kan isin biraan geenyu ta'atii jalqaba irratti hangafoota oduu. Sheekni kabajamaa fi gaggeessaan hawaasaa Sheek Minjaaroo Balee aanaa martiitti ajjeefaman. Ogummaan barsiisummaa deeggaruun filatamaa akka ta'u gochuu qabna jedhe waldaan barsiisota Itoophiyaa. Tiraamp mariisistoonni marii nagaa Gaazaa murteessaa ta'e hatattamaan akka jalqaban gaafatanii. Alshabaab uffata dambii waraana Somaaliyaa uffachuun mana hidhaa eegumsa cimaa qabu seenee haleellaa gaggeesse. OFM Dambalii Gunguma Uummataa irraa oduu isinitti himuun kan isin waliin turu hanga walaabuuti amma oduu bal'inaan. Sheekni kabajamaa fi gaggeessaan hawaasaa Sheek Minjaaroo Balee aanaa martiitti ajjeefaman. Godina Arsii aanaa martiitti hawaasa biratti kan beekaman Sheek Minjaaroo Balee humnoota mootummaatiin ajjeefamuu jiraattonni himaniiru. Baleen isaa akka ta'an isiniif dhiyeessina. Godina Arsii aanaa martiitti hawaasa biratti kan beekaman Sheek Minjaaroo Balee humnoota mootummaatiin ajjeefamuu jiraattonni himanii. Sheek Minjaaroo Balee barsiisaa amantaa Islaamaa kabajamaa fi nama hawaasaaf sagalee ta'uun beekaman mana hidhaa mootummaa Godina Arsii aanaa martii keessaa baafamuun fulbaanoo 24/2018 akka lakkoofsa Itoophiyaa seeraan ala ajjeefamanii. Akka maddeen jiraattota naannichaa OFM himanitti Sheek Minjaaroo waliin namoonni 3 qabamanii kan turanii fi erga qabamanii booda bakka ibaa oolchanii erga bulchanii booda lubbuu isaanii dabarsuu jiraattonni itti dabaluun himaniiru. Maatiin reeffa kaasee awwaaluuf jennaan humnoonni mootummaa dhoorgaa akka turanis himanii. Sheek Minjaaroo Balee godina Arsii aanaa martii ganda Moollamee Arja'oo jedhamutti dhalatanii bara sirna wayyaanee irra deddeebiin hidhamaa fi dararamaa turan jedhu jiraattonni. Qabsoo uummata Oromoo keessatti gumaacha olaanaa bahataa akka turanis jiraattonni himaniiru. Ajjechaan isaanii naannoo wal dhabdee fi himannaa sarbama mirga namoomaa cimaa humnoota mootummaatiin raawwatamuun beekamu keessatti rifaatuu guddaa uumeera. Akka hawaasni naannoo jedhutti ajjechaa Sheek Minjaaroo ajjechaa bara dargii goolii diimaa sheekota gololchaa irratti raawwatame waliin wal fakkaata. Maddoonni hawaasaa keessaa akka jedhanitti Sheek Minjaaroo nama ija jabinaan miidhaa hawaasummaa saaxiluun beekaman turani. Maddeen humnoonni mootummaa nama nagaan jiraatu kana ajjeesuun akkaan uummata mufachiisee jira jedhu. Ji'oota dura humna mootummaatiin qabamanii mana hidhaa beekamaa kolleejii Cilaaloo duuba jiru keessatti murtii seeraa malee hidhamanii kan turan yoo ta'u, sababni isaan ittiin hidhamanis paartii badhaadhinaa deeggaruu dhabdan kan jedhuuni. Manni hidhaa kunis iddoo hiraarsa dhala namaa keessatti gaggeeffamu yoo ta'u, hawaasa naannootiinis Maakalaawii aanaa martii jedhamu beekama. Namni mana hidhaa sanatti darbatame lubbuun achii bahu kan shakkamu yoo ta'u, waggoota 4 darban keessa namoonni hedduun haala wal fakkaataa ta'e mana hidhaa Cilaaloo keessaa baafamanii rashanamaa turani. Yerootti kan seeratti dhiyaate tokkollee hin turre. Sheeka kanaa fi hidhamaan inni ibaa kutaa hidhaa isaanii keessaa baafamanii daangaa malee magaalaa Abboomsaa irratti ajjeefamanii reeffas haala suukaneessaa ta'een aduu irra oolchanii maatiin awwaalcha dhoorgatamanii qaamolee mootummaatiin boolla waloo keessatti akka isaan awwaalan himama. Maatiinis booya akka hin teenne dhoorgamaniiru. Hawaasni Sheek Minjaaroo Baleef haqa gaafataa kan jiruu fi raawwattoonni gocha kanaas miseensota bulchiinsa naannoo fi humnoota nageenyaati jechuun adda baasee beeka. Duuti isaanii akka gadda gaggeessaa kabajamaa dhabuutti qofa osoo hin taane akka fakkeenya gaddisiisaa gocha hammeenyaa mootummaadhaan deeggaramee fi adabbii malee itti fufiinsaan uummata miidhaa jirutti ilaalama jedhan maddeen naannichaa OFM'f yaada kennan kunneen. Ogummaan barsiisummaa deeggaruun filatamaa akka ta'u gochuu qabna jedhe waldaan barsiisota Itoophiyaa. Furtuu ogummaa hundaa kan ta'e barsiisummaa deeggaruun filatamaa akka ta'uuf xiyyeeffannoon kennamuu akka qabu waldaan barsiisota Itoophiyaa hubachiiseera. Dabalataatiif Xuubaa Bunee. Furtuu ogummaa hundaa kan ta'e barsiisummaa deeggaruun filatamaa akka ta'uuf xiyyeeffannoon kennamuu akka qabu waldaan barsiistota Itoophiyaa hubachiise. Miseensa hojii raawwachiisaan boordii waldaa barsiistota idil addunyaa fi pirezidaantii waldaa barsiistota Itoophiyaa Dr. Yohaannis Bantii akka jedhanitti guyyaan barsiistota har'aa eegalee yuunivarsiitii saayinsii fi teeknooloojii Adaamaatti ni gaggeeffama. Guyyicha sababeeffachuun barreeffamni qorannoo akka dhiyaatan konferansiiwwan akka gaggeeffamanii fi dorgommiin barsiistota filatamoon yookiin leenjisaa filatamoon gaggeeffamee adda baasuun badhaasni akka kennamu eeraniiru. Guyyaan barsiistota akka biyyaatti kabajamuun dura akka lakkoofsa warra faranjoota onkololeessa 1-3 guyyaan barsiistota akka ardiitti gamtaa Afrikaatti kabajamuu yaadachiisaniiru. Ga'umsaa fi qabxii gaarii qabaatanii ogummichatti bal'inaan makamuu dhabuu fi ulfaatina ogummichaan onnachiiftuun taasifamu muraasa
ogeessa ta'uu ogummicha qoraa jiraachuun guyyaan barsiistotaa kabajamuun qooda qaba jedhaniiru. Qulqullina barnootaa fi barsiistota ga'umsa qaban horachuuf akkasumas ogummicha keessa tursiisuuf sadarkaa biyyoolessaatti hojiin barsiistonni itti galateeffaman bal'inaan akka gaggeeffamu gaafataniiru. Namni tokko osoo hin baratin milkaa'ina ammarra jirurra hin ga'u kan jedhan pirezidaantichi barnoonni bu'uura kana kan ijaaran ammoo barsiistota jedhaniiru. Barsiisummaan ogummaa hunda kan oomishu waan ta'eef ogummicha guddisuu irratti onnachiiftuun jiraachuu qaba. Ogummicha yoo hin deeggarre ogummaawwan biroon hundi miidhaa irratti kufu jechuun hubachiisaniiru. Tiraamp barsiistonni marii nagaa Gaazaa murteessaa ta'e hatattamaan akka jalqaban gaafatan. Tiraamp marii nagaa Gaazaa barbaachisaa ta'e jalqabuuf waan jiruuf barsiistonni saffisaan tarkaanfii akka fudhatan gaafataniiru. Guutuu isaa akka ta'an isiniif dhiyeessina. Marii nagaa alkallattii Hamaasii fi Israa'el jidduutti taasifamu hiixata kana Masriitti waan eegaluuf jiddu galeessitoonni wal dhabdee Gaazaa furuuf tattaaffii taasifamu keessatti hirmaattan marti saffisaan tarkaanfii akka fudhatan jedhan Tiraamp. Mariin kun Hamaas yaada nagaa Ameerikaa qabxii 20 qabu kan namoota butaman gadhiisuu fi bulchiinsa Gaazaa bulchiinsa siviilitti dabarsuu kan dabalatu yoo ta'u dhimmoota ibaa irratti mari'achuuf waliigaluu isaanii hordofee kan taasifamudha. Deebiin garee kanaa gaaffii murteessaa hidhannoo hiikkachuu fi gahee isaan gara fuulduraatti Gaazaa bulchuu keessatti qaban hin ibsine. Tiraamp barreeffama miidiyaa hawaasaa irratti mariin kun baay'ee milkaa'aa ta'uu ibsuun marsaan jalqabaa torban kana xumuramuu akka qabu naaf himamee jira. Namni marris dafee tarkaanfii akka fudhatu gaafataa jirra jechuun eeraniiru. Pirezidaantiin Ameerikaa kun itti dabaluun yeroo murteessaadha yookiin dhiiga guddaatu dhangala'aa jechuun cimsanii dubbatanii. Kanaan dura Tiraamp ibsa gaazexeessitootaaf kennanii namoonni booji'aman kun yeroo dhiyootti gadhiifamuu akka jalqaban abdii qaban ibsaniiru. Tiraamp waa'ee karoora nagaa isaanii kun akkaataa barbaadamuun fooyyessuu irratti wayita gaafataman namni hundi baay'ee waan walii galeef ammatti fooyyessuu nu hin barbaachisu garuu yeroo hunda jijjiiramni tokko ni jiraata jedhanii. Itti dabaluunis Israa'eliif waliigaltee gaariidha. Biyyoota Arabaa guutuuf addunyaa Musliimaa fi addunyaa maraaf waliigaltee gaariidha. Kanaaf baay'ee itti gammanneerra jedhan. Gama ibaatiin ammoo haleellaan qilleensaa Israa'el Gaazaa keessatti itti fufeera. Ergaa Hamaas karoora yaadameef deebii kenneen booda Tiraamp jimaata darbe Israa'el hatattamaan boombii akka dhaabdu qajeelfama kennan boodallee hin dhaabbanne. Dubbii himaan mootummaa Israa'el Shoos Bedroosiin dilbata darbe gaazexeessitootatti akka himanitti haleellaan boombii hanga ta'e irrattus yeroo ammaa dhukaasa dhaabuun hojii irra hin jiru jedhan. Gabaasa BBC'n tokko dilbata ganama Israa'el magaalaa Kibutis Beeriitti naannoo daangaa osoo jiru dho'iinsa Gaazaa keessa dhaga'uu fi aarri ol ka'ee mul'achuu arguu isaa gabaaseera. Akka ministeerri fayyaa Gaazaa kan Hamaasiin gaggeeffamu ibsutti sa'aatii 24 hanga walakkeessa guyyaa duratti tarkaanfii waraanaa Israa'el fudhatteen namoonni dhuunfaa 65 kan biraa ajjeefamaniiru. Ministeerri imala Ameerikaa Maarko Ruubiyoo michuu oduu BBC Ameerikaa CBS News jedhamutti akka himanitti boombiin kun namoonni ukkaanfaman akka gadhiifaman hayyamuuf dhaabbachuu akka qabu himaniiru. Hanga ammaatti boombii osoo jiru namoota butaman gadhiisuu hin dandeessu sun dhaabbachuu qaba jechuun dilbata darbe dubbataniiru. Itti dabaluudhaanis namoota butaman san dafnee baasuu barbaannaa jedhan. Karoora qabxii 20 qabu kun lola hatattamaan dhaabbachuu fi namoota booji'aman 48 kanneen keessaa 20 qofti lubbuun jiru jedhamee amanamu akka gadhiifaman akkasumas hidhamtoonni Filisxeem hedduun mana hidhaa akka gadi dhiifaman waliigaltee taasisuudha. Netanyaa'uun dilbata darbe haasaa televizyiinii irratti taasisaniin guyyoota dhufan keessatti namoota butaman gadhiifamuu isaanii beeksisuuf abdii akka qaban ibsanii. Alshabaab uffata dambii waraana Somaaliyaa uffachuun mana hidhaa eegumsa cimaa qabu seenee haleellaa gaggeesse. Hidhattoonni Alshabaab torba magaalaa guddoo Somaaliyaa Mogaadishootti mana hidhaa eegumsa guddaa qabu irratti haleellaa raawwachuun ajjeefamuu mootummaan biyyattii hime. Guutuu isaatiif Xuba Bunee. Hidhattoonni Alshabaab torba magaalaa guddoo Somaaliyaa Moqaadishootti mana hidhaa eegumsa guddaa qabu irratti haleellaa raawwachuun ajjeefamuu mootummaan biyyattii hime. Haleellaan kun kan raawwate gaafa sanbata duraa galgala naannoo mana hidhaa hidhattoonni Alshabaab keessatti hidhamanii jiran Godkaa Jiliikoo jedhamutti dhoo'insii fi dhukaasni guddaan dhagahameera. Alshabaab ibsa baaseen mana hidhichaa keessatti namoota hidhamanii turan hundaa gadhiisisuu fi miidhaa guddaas geessisuu hime.
miidiyaa mootummaa biyyichaa kan ta'e Sona jedhamu dilbata gabaasa baaseen hidhattoonni Alshabaab uffata dambii loltoota mootummaa uffachuun ture mana hidhichaa kan galan. Mootummaan loltoonni hagamii akka jalaa ajjeefaman ibsuu baatus jagnoota aarsaa ta'anii fi maatii isaaniin jajjabina hawwina jedhe mootummaan biyyattii. Gama biraan Alshabaab hidhattoonni meeqa akka jalaa ajjeefaman hin ibsine. Manni hidhaa Godkaa Jiliikoo jedhamu naannoo masaraa mootummaa Somaaliyaatti dhiyaachuun argama. Mana hidhaa kana kan eegan humna nageenya biyyaalessaa Somaaliyaa fi ejensii tika biyyattii yoo ta'u, loltoonni Alshabaab mootummaan to'atee fi namoonni biroo maqaa guddaa qaban mana hidhaa kana keessatti hidhamu. Haleellaan kun tika Somaaliyaaf kisaaraa guddaadha jedhame. Hidhattoonni kunneen akkamiin magaalaa guddoo biyyattii galuun isumayyuu mana hidhaa eegumsa guddaa qabu kana seenuu danda'an gaafiin jedhu baay'ateera. Alshabaab garee hidhachuun waggoota 20 oliif Somaaliyaa keessa socho'u yoo ta'u, Alqaayidaa waliin hidhata qaba. Pirezidaantiin Somaaliyaa Hassan Sheekh Mohaammed dhiyeenya BBC waliin gaafii fi deebii yoo godhan, Alshabaab yeroo 5 yaalii ajjeechaa irratti raawwateera jedhan. Yaaliin isaan jedhan kun magaalaa Moqaadishoo fi dirree waraanaa irratti yeroo duula garee kana irratti gaggeessan akka ta'e ibsaniiru. Alshabaab dhiyeenya lafa bal'aa mootummaa Somaaliyaa harkaa baafataa akka jiru himama. Haa ta'u malee Hassan Sheekh Mohaammed waraana keessatti lafa tokko qabatanii yeroo biraa gadhiisuun waanuma jirudha. Alshabaab irratti duula cimaa gaggeessuun dadhabsiifneerra jedhan. Haa ta'u malee magaalaa keessa seenuun mana hidhaa eegumsa guddaa qabu seenuun ammoo tika biyyattii irratti gaafii kaasaa jira. Erga haaraa gamtaa Afrikaa jalatti erga haaraa gamtaa Afrikaa jalatti loltoota Masrii dabalatee kan biyyoota Afrikaa adda addaa bobba'aniiru. Gareen hidhattootaa kun dhiyeenya daangaa Itoophiyaas qaxxaamuruun haleellaa gaggeessuuf yeroo yaalaa turetti humni waraanaa Itoophiyaa yeroo adda addaatti tarkaanfii irratti fudhachuu ibseera. Kabajamtoota daawwattoota keenya tamsaasni keenya akka namoota hedduu bira ga'uuf peejii keenya follow share gochuun akkasuma YouTube chaanaalii keenya subscribe godhuu hin dagatinaa. Oduun guyyaa kanaaf qindeeffanne kanneen turanii waan nu daawwattaniif galatooma.